Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaha Oromoonni idil addunyaa irratti argamtan hundi keessanuu baga nagaa jiraattan jechuun barbaada. Sagaleen kiyya kan dhagahamu kan naaf hima. Sagaleen dhagahama. Akkam nagaa jirtan, baga nagaa jiraattan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbiin galanni haa ga'u. Sagaleen kee dhagahama, manni nafaan ayyaara na fakkaata. Sagaleen kee dhagahamami? Jedhaa jirtanii alhamdulillahi rabbil alamin. Tokkoffaa rabbiin galanni haa ga'u. Lammaffaa har'aan tana waan dhibba ta'e isinitti himuu barbaada. Waan qabatamaa ta'e isinitti himuu barbaada. Gaafileen baay'een illee warri naa dhiyeessan jiru. Sababbiin waan miidiyaa kana irratti amma dura na beekaniif jechuudha. Amma uffee jennee jirra. Hafuura baafannee jira. Gammannee jira. Jaamaan waggaa 20 jaameeti. Jaamaan jechuun waggaa 20 jaamaa ta'e. Boru agarta jennaan edan akkamitti bulaa jedhe sanirra jirra. San keessa jirra malee alhamdulillah warra naa rifatan, warra naa gaddan, warra naa booya, warra naa kurrifatan ani boo'ee cabsadhe. An boo'ee isin boochise warra kophaa taa'ee boo'e. Warra kophaa ofii taa'ee boo'etu jira. Warra kophaa ofii taa'ee boo'etu jira. Korrifatee jechuudha. Sababbiin madaa gosa gosaa qabu namni hundinuu. Madaa gara garaa qabu. Madaa gosa gosaa qabu. Madaa adda addaa qabu. Immoo warroonni biyya Awurooppaa jirtan, warroonni Suudi Arabiyaa jirtan, biyyoota gara garaa jirtan, warroonni dhimma kana jala buutanii abbaa kiyya dhayxanii manatti harkaan qabdanii waa hunda amansiiftan isin galatoonfachuu barbaada. Kana ka godhe Oromootii. Durallee Oromootti yamaa jedhaa jirti dubbiin abbaa kee biratti haftee. Ati waggaa kana muluu maal goota? Ati mataan qabdu? Ati wallaalaadha? Ati sammuun qabdu? Akkamitti umrii kana guutuu haadha kee hin himne? Akkamitti umrii kana guutuu haadha kee hin barbaadanne? Ati ofiillee garaa jabaattee obboleettii ta'e maatiif rakkeeftaa jiranii namoonni baay'een naan lolu. Anaan lolu namoonni baay'een. Maraataadhaati aboo ati fayyaan qabdu hanga ammaa haadha ta'e diimaa gurraatti hin beektu jedhan. Amma booda hin boonu abdiin kolfa kiyya kan duraanitti deemuu ga'e. Garuu maal ta'an isinii fakkaate? Jaamaan waggaa 20 ijaan hin argu jedhan. Waggaa 20 jaameeti aboo boruu ijaan agarta jennaan edan akkamitti bula jedheen jaamaan halkatti akkatti bulu dadhabe jechuudha. Waan akkasii toonnee tiyya keessa jira. Yes! Aboo Oromoo tiyya. I love you. Oromoo tiyya. Kolfa kiyya kan duraatti na deebisaa jettan. Oromoo tiyya. Wanni guddaan maaltu jira? Haatee lubbuun jirti jechuun tokko waan guddaadha poointii naa qaban. Anshakkii kiyya guddaan haati tiyya lubbuun hin argadha natti fakkaata. Poointii guddaa isin naa qaban. Haatee lubbuun jirti ni beekaa jedhamee jira. Bakka isin jiraattu waa hunda nu himamee jira. Deemuuf qophooyinee jirra. Obboleettii tiyya abbaa kiyya deemuuf qophaa'ee jira. Warri kana godhe. Warri abbaan kiyya immoo maaliif mucaa ittiin himini? Mucaa bakka haati jirtu maa ittiin himini? Mucaadhaaf haadha. Namni haadha malee jiraachuu hin danda'u. Erga hin soqadha jedhe. Waggaa 5 as dhima si hoqqasaa jira. Erga mucaan kun tasgabbaa'ee haadha tiyya soqadha maa ittiin himin jennaan lakki ani mucaa kiyyatti damee miti haa tasgabbaa'uufi.
Haateeshinni akka teeshinii hin taane akka dalagatee akka ebaluutti akka gadhaabatuufi akka jireenya ofii dalagee jijjiiramuufi akka of jijjiiruufi malee ani isatti badaa hawwee miti haadha isaa hordofaan jira haati isaa akka gaarii jirti bakka gaarii jirti lakki hammeenyaa fi miti jedhee jaarsotatti hime. Jaarsonni wayitu amma mucaan tasgabbaan jiru feesbuukii irra maraataa jira wanta isaattu haasayama hin booya akka maraattu ta'a uf hin beeku deebi'eellee dalagatee akka namaan ta'u bakka namaallee ga'u hin deemu qajeelii haadha isaa bakka jirtu itti himi dhaqii haadha isaa agarsiisi mucattiillee agarsiisi mucaallee haadhaan wal garsiisi dirqama. Abbaan kiyya malee kalee galgala jawwaaluma kanaan bilbilee akka tasaa ta'e jawwaala nama qabu riikoordi godhuuf amma gara haadha kiyya bakka jirtu qe'ee isiin jirtu eessa akka taate tartiibaan sinima dhibbatti qaba irra gana manguddoo biyyaattu dhaqi jaala abbaa kiyyaattu dhaqi namoota abbaa kiyya baay'een kabaju biyya alaa irraa itti bilbilaniitiin gattitaa akka kana godhu namoota baay'eetti miidhakki mucaan maraatee waan biraa ta'urra itti uumamee arafee argatu rakkoon qaba hammeenya wayitii kun dhoysine jedhee haa jaratiyya oromootiyya haadha nadeetti jaallaan deemaa jira haadha nadeetti jaallaan deemaa jira jamiilaan tiyyallee arguu deemti buneettiin tiyyallee hin maraatte amma isin fa'a ufollaalti isiin ufollaalti jedhee tan shakka duraan eevanni an akka ibsa dhun beeku gaafa ijaan arga akkam taanaata wallaahi na ulfaata guyyaan sun yaa rabbii akka hin beeku an amma waadaa wanni seenu wanna sayyoo kaasuuf garaa na nyaatti na hudhaa waa baay'ee keessa dabarsee jira nama boochisu nama baay'eetu kun anarra immoo nama biraatti booyaa jira rakkoon kanaaf boochisuu hin barbaadu nama ani dhiira liqimsee jedhise siistarii immoo imimmaan irraan dhaabatu abbadan imimmaan yoomillee imimmaan gadi dhaabdu siistarii obboleettiin tiyya ima bootti waa'ee haadhaa yookaan an amma boodan boo namoonni na gorsanii jiran hin booyin akkas taate hin booyin akka dhiiraatti liqimsi hin booyin miidiyaa irratti baate nama baay'ee ka haadhan qabne jira isaan hin boochisinii nama baay'ee waa'ee haadhaa kana obsuu hin dandeenye jira kasirra rakkoo gurguddaa qabu jira ka yeroo ijoollummaa haadha dhabee jira ol baatee boottee jaran boochisinii naan jedhanii jira gorsa kana naa kennanii jira hin boo kophaa kiyya taa'ee yoo yaadatti yaadadhallee hin booya rakkoon qabu hin booyin naan jedhanii jira hin booya boboota amma haati tiyya jijjigaa jirti haati nadeette magaalaa jijjigaa ganda duwwaa afur jirti ammallee naggaaddeeta oromoo jaarsooti jaarsoo jechuun oromoodha jawaariyyaa shee ibraahim jedhamti shee ibraahim tura beekuudhaan dubbiin haroomayaa sun soba ta haroomayaa sun soba taateerti baay'ee shawwadameenillee sun soba abbaan kiyya dhibbatti meera haati ta'e jijjigaa jirti daldala mataa ofii qabdi abbaa mana abbaa keessa jirti abbaan isii erga du'e akkuma isii fuudheen abbaan shee ibraahim akkuma haadha tiyya abbaa kiyyatti heerumsiiseen abbaan kiyya jiraataa magaalaa jijjigaa ture daldalaan isin jedhee jira isitti heerumsiiseen du'e anuu diqqaadhaa jira bara turaa du'e jira haadhaaf abbaallee hin qabdu jira haatilee dur turte obboleettiin hin jirti obboleettiin illee magaalaa jijjigaa jirti haati tiyyallee daldaltuudha magaalaa jijjigaa jirti ganda duwwaa afurii mana jireenyaa qaban mana ofii keessa jiraatu abbaan kiyyaa ani hin beekaa bilbilaa illee hordofaan ture bilbilli isii kan duraa iski jawwaala duraa wajjin na jalaa bade bakka isiin jirtu beekaa qe'ee isii beekaa firoottan isii beekaa haadhatee aanatu wal si garsiisaan jedhee manguddoota biyyaa irratti walii gallee jira mallatteessineera haadha tiyya dhaquuf immoo abbaa kiyyaa uffata inni uffatu obboleettiin tiyya waan isiin uffattu jamiilaan tiyyaa waan isiin uffattu qopheessee fi uffata isin sada jedhanii waan haadha tiyyaa keessan qopheessaa jira qopheessee jirayyuu abbaan kiyyallee uffata bitatee waan isinillee keessan qopheessee jira kana qabatanii dhaqanii haadha tiyya bira suuraa ka'anii obboleettiin tiyya haadha tiyya bira suuraa kaatee
abbaa kiyya waliin suuraa ka'anii viidiyoo waraabanii Oromootii galatoonfatanii gammachuun guyyaa san jechuudha. Anam akkam ta'e mammaa koo isinii mammaa kee jira. Jaamaan waggaa 20 jaamee jedhan. Boru agarta jennaan edan akkamitti bulaan itti halkan natti dheeran edan akkamitti bula jedheenan. Waggaa 20 muluu jaamaa ture bara. Waggaa 20 muluu jaamaa ture. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbii kiyya ati na jaalladha. Rabbii kiyya anatu jarjare malee. Wallahi rabbiyoon kaabaa jala dhaabbadhee boo'ee nan dhaga'u se'a. Du'aa kiyya naan hawwaatu se'a. Ani haadha kiyya wanni shakki Oromooti. Pointii guddaa bakka tanan naa qabadhu. Qabxii guddaa bakka tanan naa qabadhu. Haadha kiyya lubbuun argadhan se'a. Dhumate dubbii bakka. Haati kiyya lubbuun jirti jedhamne didhameemi allaqe bakka abu. Dhumate dubbiin lubbuun jiraatuun chaansii hin jirre. Chaansii hin jirre. Haadha nama dhaltee lubbuun argatuun chaansii hin jirre. Chaansii hin argamne jechuudha. Akkasii Sheekh Ibraahim Soomaaleedha jedhama. Jaarsoon tun wanni beekuu qabdan Oromooti jedhama. Jaarsoon tun irra caalaan Oromoodha. Afaanuma Sumaalee haasofti malee jaarsoon tun Oromoo. Maal ancinaasa wacaalee waggaa lama kenne obboleeyyan kiyya hidhaa dhaabbataa hidhamee jira. Guyyaa takka mimmaan buusee hin beeku. Qabeenya dalage narraa saamanii jira. Guyyaa takka mimmaan buusee hin beeku. Bakka haadhaa yoo ga'e immoo mimmaan qabachuu hin danda'u haadha tiyya. Way aayyoo tiyya tana deetti argadhe. Way aayyoo tiyya tana deetti argadhe. Way lubbuun argadhe. Lubbuudhaan argadhe Oromoo tiyya lubbuudhaan argadhe. Wanni kana ga'u jiru. Wanni kana ga'u jiru. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbii olaane galanni haa ta'u. Kanaafuu amma tarsiimuun amma booda kan deebi'u kan isin dubbisu suuraa haadha kiyyaatii fi viidiyoo haadha kiyyaa argachuun qaba. Kallattii haadha kiyya dubbisuuf qophiirra jiru. Bakki jirtu dhibbatti amansiisaadha. Achi qabi, as qabi, ol qabi, gadi qabi hin qabu. Waan jaarsota aragaaggatame warroonni duraan beekanillee namoonni baay'een faazanii waliin jijjigaa jiraatan ture hin beekamu. Kun dhibbatti namoota baay'ee rakkatti irra ga'eedha. Kun kan amma haga argutti jechuudha. Kana bichatu namuddi amma qalbiin na daragaaggaate. Akka waan bakka turee nakkaasanii tajjii keessatti yeroo takka natti kaasa. Onneen narifata, garaan kun narifata bakka. Maal jedhe beektaa? Yaa Rabbi, anna marraan dhalanne kan jedhe yeroo tokko fa'a. Anna marraan dhaladhee jiru. No, anna marraan dhaladhee jiru. Erga namni nama dhaladhe sana akkamitti arguudha? Haadha namaa laalee garaana nyaata. Haadha namaa laalee gadda. Waa'ee haadha yoo dhaggeeffadhu natti ani booya. Sirba haadha dhaggeeffachuu hin danda'u. Fiilmii haadha laaluu hin danda'u. Wanta haadhaan wal qabatu laaluu hin danda'u. Nama haati waraa taatee boo'u agarraan akkuma dubartii calliseetuma faanaan boo'a jechuudha. Duukuma boo'a jechuudha. Amma Oromooti osoo karaan baname karaan kun osoo baname namni galuu osoo eegalee gara biyyaa gadi na godhaa jira. Asitti immoo kunoo dalagaarra jira. Kun argaa jirtanii bakka dalagaan jira jechuudha. Dalagaadha kun martinuu as jira. Dalagaa koonekstiraashinii dalagaarra jira jechuudha. Bakka dalagaan jira jechuudha. Alhamdulillah. Amma wanni na hafe nama naaniyyee fa'aa galatooma abdii julullee atillee galatoomii julullee intala shaashee galatoomii abduu moobaayil app galatoomii
reedi gara ijoolleen namoonni sagaleen irraa taatan galatooma warroonni keessan irraa dubbattan warroonni keessan gaafattan warroonni sagalee keessan hin deebisin warroonni bilbiltanii na dhabdan warroonni na dubbisaa jirtan hundi keessan galatooma bu'aan na waliin boottan bu'aan na waliin xaartan bu'aan na waliin ifaajjan firee argatee jira abdiin amma booda hin kolfa abdiin amma booda gammachuu qaba abdiin amma booda jireenya ofii kan duraan itti deemuu danda'a abdiin amma booda akka namaatti dalagatee yaadaarraa bilisa ta'ee waa dalaguu danda'a duraan dalagaan itti fakkaatu jireenya fakkaataan jiru yeroo dheeraaf jechuudha homa dalagu kan akka itti dalagu hin beeku baay'ee yaaddoo keessa ture obboleettii xiyyamu eenyu caalaan jaaladha obboleettii xiyya baay'ee jaaladha bilbiltee isii yoo waan itti himattu ani maraadha obsan qabu jechuudha garuu isiifillee amma hin dhaqqabaa waa tokko godhaafi intalli dhalaa takka hin guddatti kabajaadhaan hin heerumti jechuudha obboleettii xiyya haadha gaarii jirti waa hundaa haadhuma kana arguu barbaaddi alhamdulillah garuu kana cinku beeytanii obboleeyyan kee intalli dhalaa takka waa'een dararamtee yoo boottu natti waa himattu hin danda'u na cinqa hin danda'u akka na cinqa hin danda'u keessattuu siistarii waan takka akka taatu barbaadu cinqaa takka akka irra ga'u barbaadu natti hin tolu siin jedha baay'ee tokko na cinqa hin danda'u natti himtu siin akka dhuunfatte akka cinqamu beeti akka an cinqamu beeti dhoysiti waan dhibba keessaa 50 dhoysite 50 natti himatti waan himattu hundayyuu jechuudha kana amma haati waan feete haa taatu feete miliyoona haa taatu miliyoona haadhaatti na jabu haadhummaa qofa barbaanna haadhummaa qofa irraa barbaanna haadhateen malee qabeenya haadhaa waan tokko waa godhuu hin barbaanna haadhummaa gahee haadhummaa nurraa qabbisan bahuu barbaanna haqa haadhummaa nurraa qabbisan bahuu barbaanna haadhan beekte san kan ji'a sagal garatti nu baattee gannu beekte san arguudha amma obboleeyyan kiyya faazarii maal jedheen beekta hadhuma kan jedheen galgaluma kana hin maraattee naan jedhu galgaluma kana kan birrii jechuu jedhu dhaamee fi galgaluma kana jedheen sa'aatii mana nutti himisan sa'aatii basan karaa buu jedheen jennaan maraattee jirta dhugaa naan jedhe bakka maraattee jirta sanirraan karaa osoo ilaalin osoo waa hin bibbitatin waa hin jedhin osoo obboleettii ta'e kaasin akkamitti kaa jedhan hanga danda'amee ariifachiisu jira wallaahi osoo karaan banaa tanan suudii yoo barbaade boru ganama deebi'an galuu barbaade kallattiidhaan biyya galuu barbaade kanan na dhiibacha ture kanan na hawwisiisa ture galuu barbaada galuu sa'aatii kanatti anaaf chaansii guddaa addunyaa akka boru ganamatti deebi'uun beeka maallaqa akka boru ganama argadhuun beeka akkas innaa obboleettiin xiyyaa baay'ee kabajaanii baay'ee jaaladhaan baga gammaddee jamuun xiyyaa sapiraayis ta'uuteetti gaafa haadhaa galatee hin boottii maal taati osoo san viidiyoo isinii waraabee isiin obsan qabu hoo jechuudha shamarran tun garaa laafanii qabu shamarran tun way shamarran tanamu maaluma isin uumata hin boo'an bakka si faana boo'u keessaa dhiibbootti si faana cinqamu imimmaan buusu abdii yoo jedhan bakka akka isaan na faana ta'amu warri sagalee naa kaa'u hundinuu warri na dubbisu hundinuu haadhuma tiyya na fakkaata akkaataan isaan aboo rabbii jaradha waa isinitti dhaamadha intalli shamaraa takka amaanaa dhiirarra kaayamte sinii gala waa sinii faahimu yeroo garii yoo waa imimmaan na qabu waa'ee haadhaa yoo yaadadhu malee imimmaan na dhufu yeroo takka hidhaa dhaabbataa hidhamee ture waan takka hin taane imimmaan na qabeen beeku mana duwwaa keessa bishaan gurraacha maleen argadhu beelee biyyee bulbulee dhuge akka hin duuneef biyyee bulbulee dhuge biyyeen dheena naaf haa ta'u yookiin
nyaata naaf haa ta'uuf jedhee guyyaa san imimmaan hin buusne qabeenya kurrukurruu dhiibeetti wacaala keessa kurrukurrii dhiibeetti dukkaana uffataa banadhe liyyuu haayilii Somaaleetiin saamame guyyaa takka imimmaan hin buusne kolfaatiin achii deeme qabeenya akka argadhu waan beekuuf takka wanni biraa na boojjisee beeku dhimmi haadhaa na boojjisa rakkoo shamarran na boojjisa hin beeku keessa kiyya hin beeku uf jajuuf hin jenne wallaahi uf jajuuf hin jenne namni gariin uf jajuuf warri kana naan jedhu immoo ijoollee dhiiraati namoonni dhiiraa naan jedhu danda'an uf jajuuf hin jedhu uf faarsuuf hin jedhu rakkoo shamarran arguun jaalladhu natti hin tolu keessa kiyyatu na hima sababbiin dheebuu haadha xiyyaatiin waan ta'e haati namaa namaaf waan isiin taatu haati namaaf caa gaaddisa haati edaa qabeenyaan waa namaan gootu qorsoo nyaatanii bishaan gurraacha dhuganii hayyoo tiyyaa haadha tiyyaa jedhanii biratti yoo jigan ilma kiyyaa jedhanii nama ilma kiyyaa maal taatettee haati tiyya mataa kiyya qaqqabdee hin beektu nama kana dhabeedha rakkadhee hayyoo tiyyaa waan akkana ta'e mucaa kiyyaa rakkoon qabu jettee yoo mataa si qaqqabdu wanna hunda sirraa gada daa'ima wayii haati tumtee hin booya hin cadhisu ani yoo sossobe hin cadhisu namni biraa yoo sossobe hin cadhisu haga eenyu sossobutti haga haati sossobdutti haga haati harma ofii kanarrattis qabdee sossobdutti hin cadhisu hin beekan haati paaworii qabdi hayileewii qabdi humna wayii qabdi humni isii wanni addunyaarraa diigu hin jiru wanni addunyaarraa humna haadhaa gahu hin jiru mileen aboo addunyaatti amantaayi maallaqatti amantaayi aboo namni gadi birriif jedhee warra ifa jibbu jira lafaaf jedhee ka warra jibbu jira qabeenyaaf keessattuu namni Oromoo kun lafaaf jedhee haadha ofiitiin ka wadhabu jira jaartii jedhee haadha ofiitiin ka wadhabu jira qabeenyaaf jedhee aboo lafti qadalii seentu xinqirre jetteen baddoo wanna feeten taatoo waamee qarqee dhahin beeku rabbi sammuu isaaniitti isaan haa deebisu jedhan namoota akkasii rabbi gara sammuu isaaniitti rabbi laaffisee fi isaaniif haa deebisu ani haadha tiyya wanni barbaadaa jiruuf amma tokkoffaa gargaaruun barbaada lammaffaa jaalala haadhaa naaf qabdu baruun barbaada lammaffaa haadhuma garatti bakka waan biraa miti garatti na baattee iccineeffattee kana deetti san qofaaf barbaada san qofaaf haqa san irraa qabdu qofa hin guuta achiillee hin fida rakkoon qabu inshaallah maa dalagaa jiraan hajaa hin qabu amma onnee tiyya kana keessa maaltu dhagamaa gammachuu onnee tiyya tana keessatti gammachuutu dhagahama akka waan addunyaan tuwwannaa qixxooyte amma barnaafa dirqama haadha tiyya arguun qaba sagalee isii dhaga'uun qaba isinis dhageessisuun qaba akka waan addunyaan tun naa wal qixxooyteetti natti tola tokkoffaa namoonni deebisuufi barbaadu warra abdiin hin sobaa jettanii inshaallah ani hin sobu lammaffaa warra yuutuubiif jettan viidiyoo hojjedhu kan gaafa duraa qofa gara yuutuubiitti warri na hordofan illee gadhiise viidiyoo hojjedhu yuutuubii irra gadhiisee hin beeku yuutuubii fayyadamuu illee hin deemu yuutuub isin waan akka isaa keessattuu ijoollee dhiiraati waan kana kanaan jedhu baay'een ka gaddanii jira tokko jechuun ka garaa jabaati ka maalii haadhaa hin beekne ka haadha ofii jecha isii jibbee tuffatee biraa beekne kan dhiimaa haadhaa hin beekne ka waan haati jettu dhageenye kan haati itti rifatte kan garaa jabaate kan jaalalli duniyaa sammuu isaa dhaale kan qalbii duniyaa ittiin laalu malee qalbii maallaqa ittiin laalu malee qalbii qarshii ittiin laalu malee qalbii jaalalaa hin qabne qalbii rahmataa dhabe jaalala haadhaa wallaale kan obboleettii wallaale kan abbaa wallaaleetu waan akkasii jedhuu danda'a an sirraan laalu si tuffadha sirraan laalu tasa sirraan laalu san yuutuub siif jechan fayyadamu hin dhiise doolchee yuutuubii naa kennitu barbaadu kootu meesii mul'isaa bakka hin dalagan kunoo kunniin ijaarsa manaati bakki amma jiru kun
ijaarsa manaa keessan jira jechuudha. Abdiin falatee halkan guyyaa hin jedhu dalagee cabsee nama argatu dhugaa sitti himan nama argatu ji'arraa nama riyaala 6,000 bilcheessuu danda'u riyaala 6,000 hajaan qabu biizinasa irratti jechuudha. Nama dalagaa jechuudha. Kanaaf sitti malee haqni namaa natti seenu waan namaa nyaadhu waan nama takka illee hin barbaadu jechuudha. Oromooti baga gammadee jira. Haala xiyya irra ga'ee jira. Wanni hafe qofti wanni hafe yoo jiraate haadha xiyyaa fi obboleettii xiyya wal biratti arguudha qabdan. Maali jennaan haati xiyyaa haadha keessa. Isinillee naan jettanii haati xiyyaa haadha keessa. Haati teenna haadha keetii naan jettanii jirta waan ta'eef haadha xiyya arguu qabdan. Haadha xiyya arguudha qabdan. Obboleettii xiyyallee na agartanii obboleettiin xiyya nama hojjettee nama laaftuu miti ani ija jabaadha. An ija jabaadha. An waan sodaadha. Xiiqii irratti nama duudha. Jaalalaan na ajjeesuu danda'a. Jaalalaan na ajjeesuu danda'a. Asfaraarraan nama dhaga'uu miti. Onnee qaba. Dhugaa sitti himan. Waan sodaadha. Waa hin sodaadha. Abadan waan sodaadha. Jaalalaan na ajjeesan. Dhugaadhaan na ajjeesan. Haqaan na ajjeesan. Nama akkasiiti. Garuu sodaan qabu. Sodaan qabu. Onnee dhibbatti qaba. Sodaa dhugaa irratti sodaa. Eenyu malee sodaa dhugaa irratti. Of duban deemu. Dhugaa sitti bandeemu dhugaa irratti. Abbaa fedhe sodaa. Dararaallee sodaa. Dhugaa qabadhe taana. Maali jennaan sodaatuun kan kijibaan deemu sodaatu. An dhugaa waan qabuuf sodaatu. Kana obboleettiin xiyyaa nama ija laafuudha. Nama waan agar himatu miti. Mana barumsaa yoo deemtu osoo waan takka hin dubbatin barumsa fi barattee mana galti. Hin dubbattu. Cadhiftu eenyutti akka baatee beeku. Ani nama wacuudha. Nama kolfuu fedha. Taphachuu fedha. Intartiimantii wanta garaagaraa natti tola. Kolfuu taphachuu natti tola yeroo baay'ee. Amma kolfa kiyyatti tapha kiyyatti seequu kiyyatti deebi'ee jira. Deebi'uu ga'ee jira. Eega abbaan kiyyaa dhaqsuuf yeroo dhiyootti akka beeku himee jira. Jechaadha. Hin deema dur. Hin deema akka beeku himee jira. Akka walii bilbilan. Informeeshinii akka dhagootti haati xinnaa akka baay'inaan nu gaafattudha. Haati teenya akka baay'inaan isitu nu gaafataa jiraayyuu. Isin gaafatteeyyuu jedhee jira faasarii. Alhamdulillahi rabbil alamin Oromootiyyaa naa gammada naa tasgabbaara bakka dhumate dubbii nama naa tasgabbaara. Amma wanni an qabadhee dhufu haadha xiyya isin garsiisuu qaba. Haadha xiyyaa obboleettii xiyya sagalee isaanii dhaga'uu qabda. Kanarratti hojjedhaa kana halkanii guyyaa kanatti hojjedhu kana taa'ee isin dhageeffadhaa amma booda liibii waraabuu hin dhufanatti hin fakkaanne hin dhufu. Ajandaan biraa wanti qabadhee dhufu hin jiru jechuudha. Ajandaan biraa qabadhee wanti dhufu hin jiru. Ajandaan lammataa kan dhufuu danda'uun haadha xiyya qabadheeti. Haadha xiyya qabadhee dhufa. Akkasi shamarran xiyya obboleeyyan xiyya shamarran xiyya kabajamtuuf jaalatamtu yaa dhiira kabajamaaf jaalatamaa kan imaana qabdu kan rabbiin jaalala haadha onnee kee keessa kaa'e. Kan akka gaafsan ta'u gaafa nan boosan kanatti kolfullee jira bara. Kanatti kolfullee baay'een jira. Amma an areeda sirreeffadhu dhufeessa sirreeffadhu sababii dalagaa fi xaayiif jira fagoo bakka konektiraashinii ijaarsee jira jechuudha. Maal isiniif fakkaate hin boo'an subhaanallah sagalee 7,000 oltu natti ergame. Abdii hin boo'in bakka akki isaan ta'u kan imimmaan buusu nahu. Billahi warri sagalee keessan hin deebisin warri bilbila keessan hin deebisin kan na wajjin rakkataa jirtan yaa rabbii kiyya an na gammachiisa jirta rahmaanii kiyya du'aa'ii uummanni naa kadhate narraa qeebaltee jirta haadha xiyya tan dhoobodhe bakka iyyuu argachuun chaansiin guddaan lubbuudhaan jiraachuu isii beekuun bakka isii jirtu argachuun bakka wanni dhumate achi booda wanni hafe hin jiru tuun laaftuudha. Tun dikkoodha, tun salphaadha. Kana uummata du'aa'ii naa kadhate
mana hunda barataan sagalee ergaa jiran sagalee keessan hin deebisa inshaallah sagalee nama maraatu nan deebisa warri rabbiin jaallatan isin akananis bakka do'aa kana caaltan jirtu rabbiin jannatal firdawsi isin hakananis wallaa rasuula sallallahu alaihi wasallam wallaa nabi muhammad isin hagon warroonni amantii biraa hordoftanii akkuma amantii keessanitti rabbii yaadaa muraada isin haguutu rabbiin yaadaa muraada isin haguutu warri na waliin dhibamtan warri na waliin quuqamtan warri dhibee kiyya quuqaa kiyya keessatti gad hubattan warri madaa kiyya keessatti gad hubattan warri dhibee kiyya keessatti gad hubattan rabbiin jannatal firdawsi isin akananis ganda duutiin jirre ganda dulloomtiin jirre ganda zaalam jiraatan keessatti rabbiin isin haamil keessu haadhaaf abbaa keessan waliin bakka takkatti rabbiin jaannata isin haasaisu kabajama ulfaadha riskiin isinii haa baay'attu wanni dalaydan isinii haa barakattu mirga goraa an onnee miidhamaatiin onnee naasuu turan nahisanii onyimmaan koonarraa qoodamtanii gubaa koonarraa qoodamtanii dhibee koonaa an duraan nama kolfisiisa ture wanta garagaraa hojjedha ture na amantanii namni baay'een nan amanu na amantanii miidhaa keessa gannaa qabdanii na jala deemtanii warri anaaf jecha barreeffama takka poosti gootan warri qalbiin illee naa yaaddan warri sagalee illee naa gootan warri nafaana cinqamtan hundi keessan rabbi hoo waa'ee haadha xiyyaatiif dukkana keessa taa'ee boo'ee jira kaabaa rabbii jala dhaabadhee boo'ee jira haadha xiyya lubbuun jiraachisee na qunnamsiisee na jalaa haadha xiyya lubbuun isii akka waan takka hin taane akka lubbuun jiraattee na qunnamsiiftu bakka hedduu dhaabadhee boo'ee jira si kadhee jira naa hawwaattee jirta waa'ee keessanii naa qabalamtee jirti rabbii sanitti isinii boo'ee jira rabbi jaallataan isinaa qalaniisu milkaa'aa wanni dalaydan hunduu barakaa isiniif haa taatu oromoon illee dhumtii isii yaanni isii bilisummaa barbaaddu san rabbiin daddafatte haa kennuuf haa bilisoomtu galanni keessan bilisummaa haa ta'u naa jiraadha horaa bulaa isin jaalladha ajandaan biraa kan deebuu danda'uun amma booda liibiin hin dhufu kan dhufuu danda'uun gaafa haadha xiyya isinin mul'isu qofa gaafa haadha xiyya isinin mul'isu gaafa suuraa haadha xiyyaa isinii agarsiise qofa gaafa sagalee haadha xiyyaa yoo danda'e isin dhageessise qofa waliin dhaga'uu barbaanna sababbiin haati xiyyaa haadha teessan waan jettaniif haati teenna immoo haadha keeti waan naan jettaniif dirqama haati xiyya haadha teessan mara jedhee waan yaadee isin dhageessisuun barbaada isin argisiisuun barbaada kana isinii godhuun barbaada jechuudha ani abdii koomediitii kana gammaa isin wajjin ture jaalalaaf kabajaa waliin qabnaa gaafa haadha xiyya dare kolfatti dachaana isin bohaarsaa isin seeqachiisaa amma booda abdiin hin kijibu namoonni duraa wallollee hunduu afoo'annaa godhaa an too'ibadhee jira waa hundaa too'ibadhee jira gara rabbii kiyyaa deebi'ee jira amma booda waan gaarii dalagaa waan gaarii dalaguu dadhabe waan gaarii yaadaa waan gaarii yaaduu dadhabe hin caddise kanaan oromoo bira dhaabbadhaa jechuudha isin jaalladha kabajamaa baay'ee tokko isin jaalladha oromoo kiyya naa jiraadha walitti dachaana jechuudha walitti dachaana ka walitti dachaanin immoo haadha xiyya isin agarsiisuun barbaada wal si qunnamsiisuun barbaada kanaan jechuudha viidiyoo duraa haqee jira kan imimmaan boo'isan amma gammadee jira waan ta'eef maaliif akka beekani namoonni baay'een hin boo'u miira keessa nama galcheera haqee jira.